Mee ergaa kana bira darbin magaalaa hoolotaa fi naannoo ishee kan jirtan hundumti keessan amantoonni irra lafaarra jirtan ergaa kana kan dhageessan sheer godhaatii namoota hundumaa biraan akka ga'u godhaa. Waldaan keenya waldaan Tulluu Araaraa yeroo adda addaatti sagantaa qopheessaa turuun keenya ni yaadatama. Maarree ammasii sagantaa kadhannaa fi sagantaa dadammaqiinsaa sagantaa bal'aa qopheessinee jirra. Innis waxabajjii 28 kana jechuun dilbata fuula keenya dura jiru ganamaa fi galgala sagantaa kadhannaa nama hundumaatiif godhamutu jira. Kanaaf dhukkubaan qabamtanii abaarsa garaagaraatiin hidhamtanii haalonni keessan isinii mijachuu didee hidhaa seexanaatiin qabamtanii kan jirtan hundumti keessan sagantaan kun isiniif qophaa'e. Namoonni biyya garaagaraa jirtan dhukkubaan qabamtanii siree ciisaa kan jirtan hojiin isin harkaa badee balballi hojii keessanii cufamee kan jiru otoo hojjettanii hojii keessan irratti eebba kan dhabdan harka Waaqayyoo irra jira wanti hundumtuu. Kanaaf kottaatii hidhaa seexanaarraa hiikamaati milkaan isiniin jedha. Teessoon keenya magaalaa Hoolotaa hoteela Hawwii Duraayii dabartanii daandii Koobilii buufata fayyaa Galgal Quyyuutti achi ol geessurraan gara harka mirgaatti argama. Kutaa macaafa qulqulluurraa nan dubbisa. Macaafa moototaa isa 2 lakkoofsa 1 isa jiru. Baras Naamaan kan jedhamu tokko abbaa dulaa mootii Sooriyaa ture. Sababii Waaqayyo karaa isaa Sooriyaadhaaf boo'icha kenneef inni gooftaa isaa duratti nama guddaa ulfina qabeessaa fi loltuu jabaa ture. Garuu dhukkuba lamxii qaba ture jedha. Egaan biyya garaagaraa kan jirtan sagalee kana kan dhageessan guyyaan kun namoota baay'eetiif guyyaa furmaata ta'a. Akkaataa garaagaraatiin asii qophoofnee kadhachaa isin eegna. Haalota garaagaraa keessa kan jirtan namni hundumtinuu akkuma sagalee kana dhageen dilbata alanaa waldaa keenya keessatti sa'aatii 2 yeroo ta'u kottaati iddoo keessan qabadha. Waaqayyo yeroo dinqinuu kenna. Tajaajiltoota waldaa keenyaatti dabalamee iddoo garaagaraati keessummoonni hin dhufu. Nus akkuma jirrutti yeroo kadhannaa fi yeroo bilisa ba'uu jabaatu jira. Akkasuma sagalee Waaqayyoo humnaan ni lallabama. Ergaa Waaqayyoo biraa dhufuun namoonni baay'een ni qabu. Amantiidhaan kottaa guyyaan kun nama hundumaatiif guyyaa adda akka ta'u Waaqayyo hin godha. Eebbifamaa nagaadhaan kottaa eebbifamaa isin jedha.